Fayyoon jechuudha an biyya galuu koo dhageessee an biyya deemuu koo dhageessee jennaan harmee ishee fiddee jiraa ofitti deebistee araarsiftee jechuudha. Amma jiraanii san as dhufee kaleessa dhufee galee silkiin irraan kaasu. Galteettasii dhiistettasii jedhee homaan ittiin dubbatu jechuudha. Akkasumatti calluma jedhee akka mukaatti na ilaalaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu waliin dhiisu mana seeraatti wal dhiyeessuudha. Firdi beetii yoo sin dhaabinan namaa miti. Jiraa fayyoo natti maltanii jechuudha. Mani kiraayinaa fuutaniitu galatooma garuu jechuudha. Jiraan harkaa baafattee jechuudha. Nama waggaa meeqa guutuutti dadhabee jechuudha. Silkiidhaan harka keessa galfachuudhaaf yeroo meeqa dawwalee yeroo meeqa taasee maal jedhe jedhu harna jalaa baafattee jechuudha. Kaleessa gadariitee kaatee har'ammoo narraa baafatte. Na jalaa baafattee jechuudha. Qalbitti sin dhiisuwan. Nawuriidha wanta akkasii. Jaarsa namaan nama jala deemanii nama jalaa baasuun nawuriidha. Silamaan gadariitee naan fudhadhe miti. Maaf na jala deemtee baafatte amma akkasittiin ta'a. Dubbiin kun akkasitti na deemsisa. Iddoo tokko teenyee sanuu. Anatti buutee ana tutte. Jala deemteen gorfatte gaa miti. Ofitti deeffatte miti. Fayyu ofitti deeffatteeti jala deemtee araarfatte. Kan miti hojiin kee ofitti deeffattee araarfattee of jalaan keewwatteetu isheen hin dubbattu isheen maal hin jettuudhaanitu kana gootee jechuudha. Sinniisu gaan. Sinniisu qalbiin akkasiin jiru. Na jala deemtee baafattee jechuudha araarfatte hin fudhatte. Miti sinniisu hin boo garaa koo kutadha nan jabeeffadha maal garaa koo kutadheen ta'a. Jabeeffadhee marmaan koo shaf goree hidhadhee sabbataan marmaan koo shaf goree hidhadhee garaa koo kutadhee ta'a. Hin boo akka boo barbaadde hin boo maal fiddaga. An sabboontuun keessan dubbiin hin danda'amti. Akkam hin dubbanne dhugaa dubbiin danda'u loliisan danda'u utaalloon naqabeera dhiifamaa. Qufaatu naqabee jira dhiifama isin jechuun barbaada maaliif jennaani akkasuma yeroo tokko gaafa qubaan naqabu sagalee qona jijjiira waan ta'eef saniif akkam dubbiin danda'an piraankiin immoo hin danda'u diraamaa hin danda'u amma diraamatti galmaa deemeen jechaa jira. Amma deeqeen galmaa warra isaan beeksisa baasan diraamaa maariffaa kana keessa naa buusanii warra maaraa kana jaalladha diraamaa isaanii jechuudha. Akkin jedhe wannoo akkam isin taphachee waa'een jiraatiif waa'een koo akkam isiniif ta'eera moo isiniif hin taane deeffadhu harkaa baafadhu hunga fudhatteef harkaa dhugaa fudhatte deeffadhu hin jedhan. Amma mana naa malaasin manuma wayii tokko naa malaati nan deeffadhu ofitti. Qalbiin akkasiin jiru wal tokko nyaatee tokko taa'uun qabu maaliif tokko nyaata tokko immoo gabu bulaayi waan tilmaama yaada malee maal jechuudha amma rakkoo baay'ee tokko wajjin ta'a maal jechuudha hin ta'u. Mala naa malaasin nan deeffadha maluma wayii maladhee ofitti deeffachuu qabaa jechuudha. Akkin jedhe hundaafiyyuu jechuudha dubbii dhugaa isinitti himaa arrabsamellee gombifamellee footoon kollee gombifamtee ofillee arrabsamee eeksinirree narra keewwamtee abaarsollee amma goodaatti qulqulleessitanii na abaartanii maal jettanii isin bichaa miti viidiyoo yuuna irratti daladdanii na abaaraa turtanii. Abaarsoon koo garuu galataan deebi'aa maaliif jennaan namaaf jedheeyyuu abaaramuu yookaan immoo namaaf jedheeyyuu nama walitti araarsuuf walitti fiduuf iyyuu abaaramuun koo arrabsamuun koo anaaf waan guddaadha. Yoritti isin na abaartanii ani nan kolfa. Koomintii jedhu dhufees deebiseera isiniif hin deebisne maaliif jennaan anaaf waan naa ta'a jiru waan beekuufini kolfaa jechuudha. Kanaaf iyyuu jiraa fi fayyoonii walitti araaramanii jiru. Hedduu tokko gammadee jira, hedduu tokko natti tolee jira jechuudha. Abjuun koos immoo naa milkaa'ee jira. Wanti yaadee wanti hin karoorfadhes naaf ta'ee jira jechuudha. Hundaaf iyyuu maal taatan isin uummanni maal ta'e as gidduutti hinjoon joftanii mataa isin rukutee manfaan beektu. Mataa gadi qabadhee mataa isin rukute akkammee gaafa akkasumatti fiizikaala koo laaltanii gaafuma akkasumatti fuula koo laaltanii nama caca'uu fa'aa nama dubbii balleessu fa'aa nama sharrii namatti yaadu hamaa namatti yaadu hamaa namatti yaadne fuula namaarraa laalamee hin beekamu mee gaaffii isin gaafadha. Ani akkam nama miidhu wayii nan fakkaadha yookaas immoo nama qoccolu wayii nama lolu wayii nama jaarsa namarraa fudhatu isinitti fakkaadha gaafa na laaltan.
Mina laala yeroo tokko dhugaan nan laala anuma abbaa wannoo keessan kana laala anuma abbaa jaajjifattee keessan kana laalame isinitti fakkaadda ammu taaloon na qabeeraan malee akka tokko na gochaara sagaleen gollee sirrii miti isinitti bee jira meeqam warri na baaraa turtan amma kam gootu maal jettu gaama ani garuu fayyoof jira walitti araarsuuf jedhee fayyoof abbaa kakuu jiraa gaafan jedhu dassoodhaan dhugaa rabbii sodaachama bakka. Kanaafi walitti araaramuun isaanii anaaf gammachuu guddaadha. Walitti deemuun isaanii anaaf gammachuu guddaadha. Hundaafiyyuu jechuudha. Isinitti nima fayyoon illee nan deema mana ishee kaleessa reefuu dhufee saniifan viidiyoon dalanne maaliif jennaani bira deema ganaaf bira deemee viidiyoo siniif gadhiisaa. Abbaa kakuullee nan argaa. Ammaan booddee abbaa kakuu jedha sila gaafa fiilmii keessatti diraamaa tokko gaafa hojjettu yookaan immoo piraankii tokko gaafa hojjettu wantichuma taatee mul'attee hojjechuu qabdaa jechuudha. Warroonni isiniif galee jira. Warroonni isiniif galee nan arrabsitanii sabboontuun kanan gootu sabboontuun nama kanaa miti jettanii isiniif galee jira. Warroonni na abaaraa turtan immoo rabbi dhiifama isiniif haa godhu. An dhiifama isinii godhe maalan godha? Maaliif jennaani an waan hojjechaa jiru waan hin beekuuf iyyuu yooritti isin na abaartanii omaanitti fakkaatu. Maaliif jennaan fayyoof jiraan dhugumaan duraan wal lolanii turanii garuu kana keessa xaqqabamnee mucattii dabduu tokko jira yuutuubii kanarraa nama illee barsiifti waan gaarii illee nama barsiifti jechuudha hin beektu Haannaa Tuubii jedhamti. Haannaa namni wal'aan hin jiru gaa goddanyaadha nuti saayibaa waan kana hundaa see maajjin hojjenne fayyoon illee keessa jirti fayyoo mariisifnee jalqabaa akkas akkaseenna waan biyya galuu illee hin beekti fayyoonii. Akkas akkasitti hojjenna abbaa kakkuutti xaqqabamnee minaamin jennee abbaa kakuu mariisifnee fayyoollee mariisifnee rakkoon qabu ishii jettee fayyoonis nu keessa jirti garuu abbaa kakuu jiisa dhugumaatti wal lolanii jiru waa'ee kakuu irratti gaa hin beektu. Harmeen illee isaaf dhufanii araarsanii araaramanii jiru. Anillee isa dudduuba sagalee isinii maxxansa tokko rakkoon hin jiru waan mari'achaa turre akkatti walii galaa turre viidiyoo akkamitti akka hojjetamu hundasaayyuu isinii maxxansa rakkoon hin jiru. Maxxansuu baadhee moo fayyoo wajjin viidiyoo isinii waraabna fayyoon illee isinitti himti jechuudha. Hundaafiyyuu wanti gochaa ture abbaa kakuu wajjin piraankii taatanii jirutti diraamaa asirratti hojjenne. Dhiifama garuu yoo nutti hartanis egaa warroonni isiniif gale sila warroonni muudiin isiniif galu isiniif galaa. Yeruma sodaachaa haasa'u iyyuu isiniin galu gittiin godheetti cabsee naasaa isiniin galu warra tokko dhugaa rabbii. Ijoolleen tokko waan galuuf ijoollee tokko immoo waa galaaf dafee warruma miidiyaa irraa takkas saniif jedhanis keessa buufachuu barbaade hundi dhugaan hojjetu viidiyoo tokko soba hojjetu tokko kanaafuu ijoollee yaadanaaf fideenaan nama meeqaan mari'adhee anuunan sodaadhaa akkam godhaa anuu akkasii akkam godhachaa malee wannoo jedheetti seenee warroonni isiniif galee jira warroonni isiniif gale immoo isiniif haa galuu an nama kana waan akkasii hojjetu miti anan nama jaarsaaf jaartii walitti deebisudha malee nama jaarsaaf jaartii adda baasuu miti. Jaarsummaa jaarsaaf jaartii illee nannaqaa kanas akkuma jaarsummaatti dhaqee abbaa kakuullee baay'ee kadhachaa ture fayyoollee baay'ee kadhachaa ture akkasaan walitti deebi'anii kana mana meeqa haasa'e jechuudha dubbachaa ture hundaafiyyuu wal quba qabna jechuudha. Ammas yaada keessanitti immoo maal jettu jiraaf fayyoo walitti deebinaan jiraaf fayyoo walitti araaramnaan immoo baatee kana dubbatte jechuun keessanii oolu. Silaa waan jettan hin abdan qabeettanii waan isattuma yaaddanii hojjettu. Akkuma nuti illee somnee yaadnee hojjennu isinillee booma yaaddanii koomentii barreessitu nama kana hojjetu siittiin fakkaadhaan yoo siitti fakkaadha dhugaadhaan fakkaattaa jedha. Otee ittan bubachuufan namni kan biraan barbaadadde jala seena. Akkasii hundaafiyyuu dhiifama naa godha warroonni hartanii warroonni isiniif gale immoo galatoomaa alfaadha warroonni arrabsitan ani dhiifama isinii godhe jira rabbiin dhiifama gaafadha maaliif karaadhaas yaa deebisu nagaan sin galchinfaa jettanii silaa nagaan na galchee ollaan deebisu waan galee deebi'a maali. Rakkoora wallaahi rakkoora beektanii yuutuubii kana maal abbaa kiyyaa godha amma birriimaa kana kan na godhe wallaahi dhiifama warra ijoolleen koona beektu gamaan gara namni 20-30 beekaa. Warruma tokko warruma walitti sinnennan beeku malee amma warri guruuppii kiyyaa fa'aa warri garee telegiraamii kiyya waatsaappii kiyya muluun hin beeka. Jirtuun jedhee warra arrabsitan kan gootu gaam kiu jechuun amma rabbisni faadhisu wallahi. Ineen
Ani icciitiin qabadhu gaara